Mana rahat. Gaafa tokko komentii wayii barreessitan ture. Maal jetan barreesse beektu Oromoo ko. Gaafa sabaan boontu sargii biyyaa madadee. Dubaay ka'ee chaarjaa ka'ee alaayeen raskeemaa ajumaan keessa bakki sargii yan bakka sirba yan bakka weellisaa Oromoo ufe jedhan. Tokko gaafa nan qannasanii gaaf tokko gaabbitaa jedhan komentii wayii barreesse. Micoo wayii har'a komentii san baafseti wayi tiijii wanta tiyette sun ufte ilaalii naan jette. Kafanni siyaasa sargiin deemassanii hayaatii tokko keessatti Dubaay keessatti sargii deemeen beekuun. Sarguma deemee osoo hin beekin sargii aabbuu maatii jaalalaa san deeme ture. Gaafa san uffata wal fakkaataa godhaadhuun jeene hayyee jeeta fudhadhe. Gaafa uffata ijoollee sun uffattu bitachuudhaaf suuqii dhaquu uffanni fistaanii sun meeqanaan jedhanii 1,500 naan jedhan birrii Imaaraatii. Dhiisatan she'enni haqe. She'enni irra gaafa seenu birrii 40 nan bite. Laalee jennaan akka hombaasatti bareeduu dide. Dhiisatan madaamiitii kan duraan bira hojjedhu irraa kadhadhee sargii aabbuu maatii jaalalaa dhaqee bakka birrii sanii baradistii bitee ka'ee dhaqe. Argitanii? Gaafa ol kaawwadhaa hin kaatinaa taragaaggaa boru waan dhufuun beeku birrii tana ol kaawwadhaa. Warra ati har'a hudduu hafartee sun har'a quba sin qabu. Boru gaafa ati rakkatta si eessa. Birrii uf jala kaa lakkaa gaafa jedhani inaaftuu mataa bookee, inaaftuu mataa booyyee, inaaftuu mataa saree, inaaftuu mataa qurquraa, dullattii mataa filaa faa jettanii nama arrastan. Gaafa rakkattaniin immoo komentiin kofallee hin kolfinaa waan boru isinitti dhufuun beektanii warri shamarraniin kolfinaa. Dirahama takka namni isinitti kennu hin jiru. Dhugaa waaqayyoo ta'e isinitti hima. Dhibeen qoronyaatii rabbiiti bor dhibamuu dandeessa. Ol kaawwadha. Qusadha. Amma gadi baatanii eengadda uumaa isinitti na'u. Mana haadhati mana haadhati yaan ijaarree itti amma sabboontuun mana haadhati yaan xumurree ijoollee daa'ima to'annaan guddisuun dhabee minaa itti amma sabboontuun gisee dubbattoon argamu. Kaleessa gisee shishinii godhattee sargii hombaati irra birrii 1,100 500 baaftee akka ufa baxxartu sanii maaliif mana san saaxaraa sharaa itti san irraa hiiktee maaliif qorqorroo itti bitatin? Heebiyan maali qalbii isinitti tokko yoo isinitti himani inaaftuu namaan jettan yoo caljeeni isin laala maraattuu nama gootan. Hin kenninaa hin kenninu. Mataan dhaabadhaa yoo barbaadan du'aa yoo barbaadan bakka barbaadan qabriin teessan qabrii Dubaayaa taatu. Bakka itti awwaalamtanii waan itti maramtanii gara biyyaa galtan abdanii du'a. Dhugaa waaqayyo bilik yaa kadhattoota ilmaa sagaddee dhugaa rabbii kadhattuu bicha wanti addunyaa tanarra jirtu wanna hojjettee nyaattu kunoo kadhattuu sagaddee. Saayikooloojii namni barate tokko nama akkamii ta'uu danda'a? Jijjiirama akkamii ofirratti arguu danda'a kan jedhamu waan tokko lama kaasnaa na waliin tura. Yuutuubii kanaaf namoonni haaraa taatan chaanalii kana subscribe gochuudhaan akkasumallee hiriyoota keessan niif share gochuudhaan jalqabaa. Namni saayikooloojii barate namoota kaan irraatii adda ta'a. Karaa inni itti adda ta'u karaawwan hedduutu jira. Isa tokko tokkoon ilaalla. Akkaataan yaada isaa akkaataa addaadhaa. Yaada akkaataa addaan kennu haalli isaanii, hojii isaanii, barnoonni isaanii karaa hundumaa warra success ta'anidha. Galatoomaa ulfaadha. Inni tokkoffaanii faayidaa saayikooloojiin barachuu qabu maal yoo jettanii of beekuu, of hubachuudhaa fi namoota kaanillee beekuu, namoota kaan hubachuudha. Isa jalqabaa saayikooloojiin kan inni nu fayyadu akka nuyi ofii keenyaa beeknu, ofii keenyaa hubannu nu godhaa jechuudha. Namni tokko gaafa ofiisaa sirriitti beeke, sirriitti ofiisaa hubate, warra kaan sirriitti hubachuu danda'a, warra kaan sirriitti beekuu danda'a. Namni tokko otoo ofiisaa hin beekin, otoo ofiisaa hin hubatin, dandeettii isaa, amala isaa, ga'umsa isaa otoo hin hubatin, namoota warra kaan beekuu danda'a jechuun namoota warra kaan hubachuu danda'a jennee yaaduun dogoggora guddaadha jechuudha. Isa jalqabaa namni ofiisaa hubachuu qabaa, isa jalqabaa namni of beekuu qaba. Maaltu keessa isaa akka jiru, potenshaali akkamii akka keessa isaa akka jiru, amala akkamii akka qabu, miira akkamii akka qabu, karoora akkamii akka qabu, mul'ata akkamii akka qabu adda baasuu qaba. Kennaa isaallee adda baasuu qabaa jechuudha. Gara namoota kan biraatti osoo hin deemin. Kennaa isaa, dandeettii isaa utuu ofiisaa hin beekini namoota kaan hubachuu hin danda'u, namoota warra kaan illee fayyaduu hin danda'u waan ta'eef jechuudha.
Inni tokkoffaan kun qabxii baay'ee barbaachisaadhaa fi qabxii baay'ee bu'uuraadha. Isa kana sirriitti beekutu nurraa jiraata. Inni lammaffaan faayidaa saayikooloojii barachuun qabu waliigaltee yookiis rileeshnshiippii mataa keenya wajjin qabnuu fi namoota kan biraa wajjin qabnu fooyyessa. Rakkoon namaa inni guddaa rakkoo waliigalteeti yookiis rakkoo hariirooti. Rileeshnshiip isa jennu sanaa jechuudha. Rakkoon kun immoo bal'inaan hawaasa keenya keessatti yeroo inni mul'atu argina jechuudha. Namoonni baay'een isa jalqabaa ofii isaanii wajjin waliin galan, ofii isaanii jaallatan, ofii isaanii fudhatan, dandeettii qaban, beekumsa qaban, humna qaban, irrina qaban, hunduma isaa ofitti hin fudhatan. Ofirraa biloog godhu, fudhachuun barbaadan, accept hin godhan, self acceptance hin qaban. Isa jalqabaa yoo ofii keenya fudhan, ofii keenyaaf ta'an, ofii keenya wajjin hariiroo gaarii yoo qabaan, namoota kan biraa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu dandeenya jechuudha. Utuu ofii keenya hariiroo gaarii hin qabaatiin namoota kan biraa wajjin hariiroo uumuu tasumaa hin dandeenye. Hariiroo gaarii tasumaa qabaachuu hin dandeenye. Isa jalqabaa the first ofii keenya wajjin hariiroo gaarii uumuudha. Inni kan biraa amala namootaa waan qayyabatuuf saayikooloojiin akkaataa namoonni itti yaada waan nu barsiisuuf amala namootaa waan nu barsiisuu fi haala salphaadhaan namoota kan biraa wajjin kominikeet gochuu dandeenya. Haala salphaadhaan namoota kan biraa wajjin hariiroo gaarii uumuu dandeenya jechuudha. Namoota kaan wajjin akkaataa salphaadhaan hariiroo uumuu dandeenya. Kanaaf barnoonni kun inni guddaa maal fooyyessa yoo jettanii dandeettii dubbii keenya waan dabaluu fi namoota wajjin akkamitti hariiroo gaarii akka nuyi qabaannu nu godhaa jechuudha. Inni kun faayidaa saayikooloojii barachuun qabu keessaa isa guddaadha jechuudha. Inni sadaffaan maalidha yoo jettanii miira keenya to'achuu fi qajeelchuu nu fayyada. Miira keenya to'achuu. Ammam keenyatu miira keenya to'achuu danda'a. Miira keenya immoo gara barbaannetti oofuu hin dandeenya. Miirri keenya nurratti humna hin qabu. Miira keenyaan oofamna moo? Miira keenya to'anna moo? Miira keenya nu to'ata. Miira keenyatu gara barbaadetti nu oofa. Kanaaf saayikooloojii barachuun faayidaan isaa inni guddaa maalidha yoo jettan miira keenya kana akka nuyi sirriitti to'annu nu gargaaraa jechuudha. Akka nuyi sirriitti bulfannu nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf miira keenya to'achuu yoo barbaaddan, miira keessan to'achuu yoo barbaaddanii saayikooloojii barachuun faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Namoonni barnoota kana baratan inni guddaa isaan argatan yoo jettan miira isaanii to'achuudhaan beekamu. Ariifatanii decisionii kennan waa tokko tun murteessin dura itti yaadu jechuudha. Wanti kun sirriidha, wanti kun ta'uu qaba jedhanii itti yaadu malee akkasumatti murtoo hatattamaa hin fudhatan ofii isaanii irratti illee jechuudha. Kanaaf qabxiin guddaan sadaffaan miira keenya akka nuyi bulchan emotional intelligence isa jedhamu sana yookiis qaroo miiraa isa jennu sana akka nuyi fooyyeffannu akka nuyi guddifannu nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf miira keenyallee akka nuyi to'annu nu godha. Miira keenyallee akka nuyi bulfannu nu godha jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa inni guddaa isa kanaadha. Miira keenya to'achuun, miira keenya bulchachuun immoo faayidaa guddaa nu qaba. Hojii keenya irratti kallattii adda addaanii milkaa'umsa akka nuyi qabaannu nu godha jechuudha. Inni arfaffaanii murtoo sirrii akka nuyi murteessinu nu godha. Murtoo akkamii? Murtoo ariifannee akka murteessinu osoo hin taane murtoo sirrii ta'e murtoo bu'aa gaarii qabu tokko akka nuyi murteessinu nu godha jechuudha. Ariifannee waan hin taane akka nuyi murteessinu osoo hin taane murtoo gaarii tokko, murtoo sirrii tokko akka nuyi murteessinu nu godha. Maal? Barnoonni kun. Barnoonni akkamii? Barnoonni saayikooloojiidha jechuudha. Murtoo sirrii tokko akka nuyi murteessinu, waan sirrii tokko akka nuyi murteessinu nu fayyada, nu gargaara jechuudha. Faayidaan isaa inni guddaa isa kanaadha. Isa kana nu fayyada. Yeroo rakkinaatti, yeroo waan mudatu murtoo qajeelaa ilaallee murtoo sirrii akka nuyi murteessinu. Isaa booda murtoo ittiin injifachuu dandeenye tokko akka nuyi murteessinu nu gargaara. Decision makerii nu godha jechuudha. Nama murtoo nu godha malee nama namarratti dipendi ta'ee waa tokko murteessuu hin dandeenye, waa murteessuudhaaf sodaatu osoo hin taane nama waan tokko murteessuu danda'u. Sirriitti waa tokko murteessuu danda'u nu taasisa. Faayidaan isaa inni guddaa jechuudha. Kana sirriitti hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Inni shanaffaanii
dandeettii barachuu fi hojjechuu keenya guddisa. Dandeettii keenya dabala. Poteenshaalii keessa keenya jiru baasnee akka nuyi mul'isnu, baasnee namootatti akka nuyi argisiisnu nu godhaa jechuudha. Maal? Saayikooloojii. Barnoonni kun. Poteenshaalii adda addaa qabna, poteenshaalii gurguddaa qabna, garuu poteenshaalii keenya kana baasnee mul'isuu hin dandeenya hawaasa biratti. Kallattii adda addaadhaan namoota adda addaa biratti dandeettii keenya kana baasnee akka nuyi beeksisnu, baasnee akka nuyi mul'isnu nu gargaaraa jechuudha. Faayidaansaa inni guddaan tokko isa kanaadha. Faayidaa saayikooloojii barachuun qabu inni guddaan dandeettii keenya keessa keenya jiru baasnee akka nuyi mul'isnu nu godha. Keessumaa hojii keenya irratti immoo baay'ee milkaa'oo akka nuyi taanu nu godha jechuudha.